Bukaayoo Saakaa mucaa xiqqaa yeroo turetti kubbaa jaallata ture. Inni biyya Ingiliz keessatti dhalate. Garuu maatiin isaa hojii cimaa hojjetaa isa guddisanii yeroo ijoollummaa isaa guyyaa hedduu kubbaa rukutaa dabarsaa ture. Abjuun isaa inni guddaan taphataa kubbaa beekamaa ta'u ture. Guyyaa tokko carraa guddaan isaaf dhufe. Gareen dargaggoo Arsenaal isa arge. Saakaan yeroo sana mucaa xiqqaa ture. Garuu dandeettiin isaa nama ajaa'ibsiisa ture. Ni saffisa qaba. Wannaa gaaris qaba. Akkasumas kubbaa sirriitti to'ata ture. Suuta guddate garee guddaa Arsenaal seene. Yeroo jalqabaaf dirree guddaa seenuun sodaa xiqqaa qaba ture. Garuu abdiin kutanne inni carraa argate hundaatti jabaatee taphata. Boodarra namoonni hedduun maqaa isaa beekuu jalqabanii. Saakaan taphataa qofa hin turre. Inni nama hojii cimaa hojjetu gad of qabuu fi garee isaa jaallatu ture. Har'a Saakaan abdii guddaa England naashinaal tiimii fi Arsenaalidha. Seenaan isaa immoo ijoollee hedduuf akkana jedha. Yoo abjuu qabduuf jabaattee hojjette guyyaan kee ni dhufa. Kan seenesse sanyii Toobii.